miseensota keenya miseensota qaalii miseensota Orobees bakkuma jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaa isin haadha qabu jechaa gubbaan kun maashiniin keenya gubbaarraan kana fakkaataa kun iddoo dhagaan keessa galee daakkamee bahuu kun iddoo dhagaan itti walitti kuufamu kun dhagaa kuufamee oomishaaf qophaa'ee wanni hafe waan gabaabaadha guyyaa gabaabatti daakuun eegala maashiniin keenya jechuudha. Har'aan tana kan nu duratti argamu ogeessa biyya Turkii irraa maashiniin waa dhaabuu fi finne operator keenya Mr. Gaziidha. Mr. Gazi. Good morning. Good morning. Okay. This is crusher made in Turkish. General Makina from Izmir. This crusher total capacity in specification. This feeder big 1.4 meter, 700 ton per hour capacity. This crusher primary impact crusher 450 ton per hour capacity. Feeding size 900 mm only. Our stone is small. Now we're giving you capacity, total capacity 300 ton. 300 ton per hour. This system, bypass conveyor, 0 to 5, 5 to 10, 10 to 20, and oversize return. Oversize return here, crushing again. This mobile crusher minimum capacity is in this ton 300 ton per hour capacity. Okay. Okay, also talk about this machine by Arabic language. What? Arab? Yes. هذا كسارة صناعية تركية من جنرال ماكينة. هذا كسارة أصلي فيدر ملوه كبير 700 طن ساعة فيدر. كسارة 450 طن داخل مواصفات. لكن احنا ودي وات مستثمر 300 طن ساعة إنتاج. هذا حجر صغير كله. هنا في ثلاث أنواع 0.5 15 10 20 وأوفر سايز ارجع كسر مرة ثانية. هذا شكل احنا يشيل مينيموم 300 طن ساعة إنتاج. هذا كسر الحين جاهز يجلس عشان يشتغل. Thank you very much. شكرا مستر غازي. مستر عبد الرحمن. أنا أكمل لالتا ماشينا كان. اثنين فيديو أرسل عشان. Okay. Maashina kana ati muuxannoo waggaa dheeraa qabdaa waggaa gara 10 qabdaa kaampaanii dura dalaydee opereetara maashina Orobees kana akkamiin ilaaltame? Wallahi meeqaana laala maashina keenya kana wallahi tokkoffaan naaf haarawaa maashina dura hojjedhu akkana biyya kana seeneen beeku kana biyya kana keessa seeneen beeku agarraa. Thank you. Wallahi meeqaana guddaa qabna rabbi wajjin waa tursiisu jenna. Ulfaat Ustaaz Said mee akkamiin ilaaltan dura jala dhaabattanii hasaa turtanii amma gubbaa baatanii taa'u jirtanii mee akkamiin ilaaltan? Sadugaatti ofuma Hussein daakuu fedhaa jirra. Maashinni wallahi maashinni akkuma jedhee manii kaanitti maashina nama gammachiisu isaanis maashina biyya kana keessa hin jirre jedhani. Isa maashinni immoo sa'a tokkotti xoonii 300 daakuu jechuun baay'ee guddaadha. Gammachuudha, hamileedha. Inshaallah nu jajjabaadha. Ulfaadhaa isiniin jenna irra deddeebine. Ayya galatooma. Kabajamtoota miseensota keenya turtiin keenya kaarraa keessummoota keenya wajjin goonee fi ogeessa keenya wajjin goone kana fakkaata. Mr. Gaziin nama maashina akkanaarra waggaa 40 dalagee nama muuxannaa guddaa qabu kan kana oomishus maashina isaaniiti. Isaan sadarkaan itti yaadan maashina akkanaa biyya kanammaan oomishneedha. Shunillee karoora Orobees keessaa tokko akkuma gaafa ganama lafa kaanu kaayoo keenya ka ganama maashina garaagaraa biyya kana keessa oomishuu hojjaa turre waa hedduu karoora hedduu qabna. Tana rabbi galmaan nu haa ga'u tana rabbi sifaa nu haa godhu waan hafee waliin itti deemna jenna. galatooma nagaa keessa nu jiraadhaa isiniin jenna. Mr. Gazi آخر كلام فيه؟ آخر كلام اشتغل. Thank you very much. شكرا. أيام جزوتك النقالي نجرات أبغى كجير تاني تناقين نكين نسمبرا أجراتو جن.